Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan hunda keessanii fi nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun egaa har'as furtuun yaada tokko isiniif qabattee dhuftee jirti. Innis maalin yoo jettanii yaada gabaabduu tokkodha. Haa ta'uyyuu malee garuu yaada irraa waa barattu jedheen abdii guddaa qaba. Jireenya keenya keessatti egaa namni akkuma bifti isaa garagaraa bu'aa ba'ii baay'ee qaba. Dadhabbii baay'ee qaba. Qormaata baay'ee qaba. Qormaata kana immoo akkamitti mo'achuu dandeenya? Dadhabbii kana keessaas akkamitti ba'uu dandeenya? Isa jedhu wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan ammas furtuu dhalootaa miidiyaa 4 wajjiniin haa ta'u jechuudha. Yoo egaa haaraa taatan mana kanaaf subscribe godhaa, warri turtan immoo like gochuun koomentii kennuun akkuma yeroo darbee biyyaan amantaadhaan otoo gargar hin qoodiin kan na jajjabeessaa jirtanii ammas jajjabinni keessan jabeessuun keessan yaadni keessan nu waliin haa ta'u jechaa gara dhaamsa kootti darba jechuudha. Tole egaa kallachumaan gara dubbii kootti yeroo darbu lafa kanarratti wantoota danuutu jira. Wantoota danuu keessaa wantoota jiran baay'ee keessaa wantoota lamaan tokko isiniif qabadhee dhufa. Innis maal yoo jettanii namoonni baay'een karaa adda addaa qormaata garagaraa qabu, karaa adda addaa miidhama qabu, karaa adda addaa wanta wal'aansoo baay'ee qabu. Wal'aansoo sana akkamitti mo'achuu dandeenya jechuudha. Isa kana wal wajjiniin ilaalla. Hanga dhumaatti turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u. Yoo jaallattan like godhaa, yaada keessanis kennaan amsa kooti. Egaa warri haaraa taatan immoo maatii ta'aa gara fuulduraatti wantoota hedduu akka irraa argattan abdii guddaa isinirraa qaba. Miidiyaan kun miidiyaa dhalootaati. Miidiyaa kan dhuunfaa miti waan ta'eedhaaf jechuudha. Tole egaa waan kana gootaniif Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa kallachumaan gara ergaa kootti darba. Mee isi gaafadhaa, ofis gaafadha. Yaa obboleettii koo, yaa obboleessa koo. Mee jalqaba irratti namni miidhama qabdu, namni si miidhe kallattii adda addaatiin maatiidhaan ta'uu danda'a, hiriyyaadhaan ta'uu danda'a, firaan ta'uu danda'a, kallattii adda addaatiin akkamitti mo'attee darbite, akkamittis mo'achuu dandeessame gara fuulduraatti sadamu immoo wal wajjiniin ilaalla. Lafa kanarratti egaa akkuma dura kaa'ee qormaata danuu qabna. Garuu qormaata sana bifa tokkoon mo'achuu dandeenya. Egaa obboloota koo sagalee kana kan dhaggeeffattan obboloota koo amantaa garagaraa keessa jirtanidha. Haa ta'uyyuu malee ergaan kun immoo hunduma keessan fayyada jedhee waan yaadeef dhaggeeffattanii irraati barachuu dandeessu. Akkana jedha macaafa qulqulluu keessaa dubbiseen gara ergaa gosa ijootti seena. Innis ergaa warra Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irraa kaaseetaniin dubbisa. Waliin haa caqasnu. Na dhaggeeffadhaa. Namni nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa jedha. Karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa jedha. Akkamitti? Egaa akkuma jalqaba irratti kaasee tarii isa gaarii bira hamaan jiraachuu waan danda'uudhaaf jechuudha. Itti aansuudhaan michoota koo jedha. Michoota koo ija baasuu eegamsa Waaqayyootti dhiisaa malee ofii keessanii ijaa hin baafatinaa. Caaffata qulqullaa'aa keessatti Waaqayyo gooftaan ijaa baasuun kan kooti. Ani hojii namaa mataa isaa irraa nan deebisa jedhee dubbatameera jedha. Argitanii eenyumti keenyayyuu gaafa miidhamnu ofii lolachuu nurra hin jiru. Waaqayyotti yookaan uumaa keenyatti dabarsinee kennu akka nurra jiru argisiisa jechuudha. Mee ammas kutaa isatti aanotoo hin dubbisiin dura nama si miidhe tokko hin jaallattaa moo waan si miidheef jibbita? Kanas naaf deebisaa. Anis of gaafadhee keessatti deebii waan hin argaddeef isiniin sin gaafachuu jaalladhe. Nama si miidhe tokko hin jibbitu moo ni jaallattu? Miidhama tokko qabdanii dhiifama gaafattu moo jibbitanii dhiistu? Kana koomentii jala naaf kaa'aa. Akkana jedha kutaan itti aanu.
Iddoo tokkotti immoo diinni kee yoo beela'e nyaachisi, yoo dheebotes obaasi. Kana gochuu keetiinis gaabbee akka inni yeella'u ni goota jedhamee caaffameera jedha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa akkuman gara olii irratti kaase namni tokko gaafa rakkoo tokko nurraan ga'u nama sana irraachi baqachuu otoo hin taane irraatii achi goruu yookaan immoo balaaleffachuu jibbuu osoo hin taane egaa caaffata kam keessatti yookaan immoo amantaa kam keessattiyyuu kan beela'ee nyaachisuun warra nu jaallatan warra beeknu qofa akka hin taane egaa abdii guddaan qaba. Maaliif yeroo ammaa kana miidiyaa irratti akkuma argaa jirru namoota rakkatan biyyaan amantaadhaan otoo gargari hin qoodiin hundumtuu tokkummaadhaan gochaa waan jiruudhaaf jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisoorri kana gochaa jirtan. Kanaaf egaa iddoo tokkotti immoo irra deebi'een dubbisa. Diinni kee yoo beela'e nyaachisi, yoo dheebotes obaasi jedha. Argitanii maaliif gocha isaa sanarraa balleessaa sanasaa irraa akka inni baratuufidha. Waaqayyo kana gochuu akka kan nutti himu jechuudha. Kanaaf iyyuu jireenya keenya keessatti hamma nuu danda'ametti kallattii hundumaatiin waan gaarii goone akka darbinu, hamaa kamiyyuu gaarummaadhaan moone akka darbinu Waaqayyo nu haa gargaaru jechuun dhaamsa kiyya jechuudha. Itti aansee maal jedha seetanii? Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan sin mo'iin jedha. Argitanii? Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan sun akka nu moone immoo nutti hima jechuudha. Argitanii? Gara oliitti nama tokko wajjin jiraachuudhaaf yookaan namoota wajjin jiraachuudhaaf karaa keessa waan danda'ame godha arga jedhee gadi siqees immoo hojii gaarii miidhamuu keenya akka nuti hin falmanne illee nutti dubbate. Akkuma kana immoo isa nu miidhe sana immoo akka nyaachisnee obaasnu gaabbee akka inni badiisaa sanarraatii deebi'u gochuu dandeenya jechuudha. Dhumarratti maal jedha? Waan gaariidhaan hamaa mo'i malee hamaan sin mo'iin jedha. Argitanii? Gaariin yeroo hundumaa in injifata jechuudha. Wanti gaariin egaa obboloota ko jireenya keenya keessatti wanti nu miidhu baay'een jira. Wanti ba'aa nutti ta'u baay'een jira. Isa kana keessatti garuu akkuma muka jallaa bira muka sororootu jira jedhamti Oromoon. Wanta hamaa jireenya keessan irratti rakkisaa jireenya keessan irratti ta'u hundumaayyuu isa gaariidhaan akka mo'achuu dandeenyu dhaamsa kooti jechuudha. Egaa ergaan koo har'aa kana fakkaata. Kan si miidhe jiraachuu danda'a. Baay'ee jechuudha. Miidhamtee dhiifama akka gaafattu malee dhiifama akka hin goone kan barbaadu jiraachuu danda'a. Obboleettii koo obboleessa koo sagaleen kun simbiraan ga'u jechuudha. Dhugaadha. Rakkoon qabu dhiifama miidhamtee dhiifama akka gootu. Gaheen kee dhiifama gochuu ta'eetoo jiru akka dhiifama gaafattu iddootti ati taatu jira. Isa kana immoo uumaa keef jecha. Waaqayyo otoo waaqa ta'ee jiru gadi bu'ee miila bartootaa yeroo dhiqetti isa kana akka nuti injifannu nu barsiisuufidha. Kanaaf egaa hundumti keenya iyyuu jireenyatti caalutti lubbuun keenya akka nagaadhaan gaafa lafa kanarraa foon hin darbin lubbuun keenya akka nagaatti jiraattu yoo barbaanne hamaa hundumaa gaariidhaan akka mo'annu anas isinis maatii koos maatii keessanis dhaloota kallattii hundumaarra jiran Waaqayyo nu haa gargaaru jedha. Egaa dhaamsi ani har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Kanaaf obboloota koo yaada keessan naaf qooda. Yeroo hundumaa hamaan sin hin mo'atiin. Hamaa sana gaariidhaan injifachuu yaalaa. Yeroo si rukuchuuf ulee sitti fudhatu ati immoo biddeena afaan kaa'uudhaaf hiixadhu. Maaliif dursee isa ulee baatee kan isaa ulee sanas injifata ta'uu hin taane jaalala atitti argisiiste sanatu injifata waan ta'eedhaaf. Akka kana goonee obboloota daandii jal'inaarra jiran obboloota jireenya isaanii lolaan xumuruudhaaf bara isaanii lolatti badiitti gidiraatti xumuruudhaaf ka'anillee gara gaariitti finnee dabarsuu hin dandeenya jechuudha. Maaliin waan gaariidhaan hamaa sana mo'annee fakkeenya taanee jechuudha. Kana fakkaata dhaamsi koo guyyaa har'aa.
Egaa obboloota koo yaadni koo yoo isinitti tole like share gochuun commentis kennuun na jabeessaa. Garuu immoo please umarratti waan isiniin jedhu yoo jiraate namadha waan natti fakkaate dubbadhee waan saba yookaan maatii koo uummata na hordofaa jiran yaadni koo gaddisiisuu danda'a. Maalna dhibeedhaan darbitu otoo hin taane yaada keessan koomentii jalatti kana sirreessi kuni badiidha jechuun naaf kaa'aa. Waan kana gootaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa fedha Waaqayyo ta'e yeroo biraa viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti turtiin keessan turtii nagaa, turtii boqonnaa qabu, turtiitti waan gaarii dhageessan, turtiitti waan karoorsitan bira geessan isiniif nuuf haa ta'u isiniin jedha. Galatoomaa. Yeroo xaanutti maal akka isiniif qabadhee dhufu koomentii jala kaa'aa. Waaqayyo biyya keenyaa addunyaa hundumaaf nagaa haa godhu. Turtii gaarii eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.